ni qaraatii keessatti kan sabadu na godhe keessa akkaan qaraatii irraa sossoone na godhe keessa khayatiin galuun qabaa bakka ammaniin galajeetiin dhuman silaa warra keenyaa si yaadanii akka waaniin ama kudhan taa'ee yookaan zamana yaraa tokko turee na fakkaateetiin eegale gandatti. Ogaan ganda keenya kana gubbaadha. Alaalatti kana ganda keenya gatarke toora salaataa asirii booda taasaa kudha takkaa kanan akka biyyaatti yoon ammaan kana ka'ee gale gandatti. Waan inni daganne keessaa yoon amma ka'ee ganda keenya gale ummaan xiyyaanii rakkatti jechuun adda gale. Saan bona yeroo sun bishingaanis muramee boqqolloonis muramtee bunnillee guuramee toora kana saabunni guuraan jiru kana yooma achi gad maangoo jalaa yookaan ooyiruu keessaa anaatti gabbaa'uun argite wayi miidhaa fayyadde osoo fiidduuti qaraan faana dura diree rakkattee akka malee taati narra lafa dho'ituudhaaf osoo ceetuufaa qaraan dira yookaan mukni dira osoo gara kiyya ceetuufaa saniifuu akkamiin godhuu qaba jee rakkadde itti yaadee akka isiin osoo ceetuufaa natti ceetuufaa rakkanne halaalan nagartee kan rakkanne dukkaneessee manatti odoo nam takka quban qabne osoo nam takkaas halaalan nan garre osoo na dura namni halaalaan harkeellee Abdurrahmaan dhufe jeetti himne dukkaneessee dhaquun qaba akkumatti isaanii mana jirutti seenuun qaba lafuma qabuun qaba jeetii yaada. Laata sammuutii keessatti uummanni yookaan agartee akkam mataatiin laata akkam taate. Onneen isiitu dhaabbatiin naa laata. Osoo na qabattee bochuu yookaan humna cichitii laata. Sammuutii tana keessatti xiyaalaan godha akkam taate laata. Hoggaan agartee akkam akkamitti dhaga'ama laata. Onneen tumtii afuu hoggaan yaadadhu akka uummanni taatu kan ibsuu qabee rakkachaa ture. Kayati mana dhaqee wayita ishaa'ii fi magriba jidduudha sa'a isaanis ishaa'ii magriba salaatanii siyaajaarra tatta'an kan warri mana jiru kunis waa alaa ol galfate turee jechuudha hanga namni tasgabbaa'u horii salaa hidhaan hidhatu eegee suutatti osoo namni takka hin garre dukkaneeffadhee haala hojii manumatti itti ol seera jee yaade akkasuma godheen osoo namni takka nafkin dukkanuma keessa haala hojii ulaarra dhaabbadhee abbaan qiyyaas bakkuma salaatee jira ummaan qiyyaas bakkuma salaattee jirti. Ulah kan mati lalu. Katalah boleh tu, tolong jatuh sen. Itu sen itu mana kalau diri dan saya sekarang dapat. Dapat di mana ni? Kisah tentang ni, sana itu sen lalu. Aku jadi mandi yo anjur lalu. Mandi ya. Baku jadi sen kan lalu. Ha. Dulu tu. Angga aku ada diam tu mereka cakap tu behe. Ish, ya terang, becak eram pada semua orang kesati. Ish, awalnya mau kau berdoa. Wallahi, ish, jette, isi sih jette sana mana semua orang kesana lagi. Ish. Ilman nama warkuno biyatana amajja amat torbata ketialle de duran warwan qaratu dem jwati durana jitte dem jwati dura chile demne mana ya kana bultu begemme wallahi bakuma jurti kana kapana ya decci tana jidille tamita na olimbo akan tahu wadale mudara wallahi qalbi jabse ala gabbe fira nam tokko salamtana nje warra mana khaysa khana dubbisu barus nam takka dubbistani be kada te dortete oso nam tak do fer kanam fode akasuma bule ala ki alam bululaki yani na khadatani wala na kani bule dana mo so sian riba ngaini ke prade be لا إله إلا أكيد تيجي ده كبيرة أكيد يكون نمية كبيرة أكيد تيجي ده كبيرة أكيد يكون نمية كبيرة أقوم أرجل وان سيجا أبو ديمتين
باتي سلا بقولنا حاجة ما خنا هم ده بكبرات بكراتي تبر سفر أغراض ما شيخ أددا برد كيش شيخ برد كيش شيخ برد كراتي أد كتاب أددا راكرا ساعة سلا بقولنا درسان جرتو في تالي جنا أمتها عارض درساو جيغلي أمتها بوتو فتة أمتها لما فاتس فتة بدر درسان خاطه نبراياته غندو خي نخنا غرو نجيب سيسه چونا أما على تورا غندا غنا بريدو غري جچو بدر أمتها دو بدر تريك جن دغو أكا غافا سني نمدوني كانت يو قرات وهي بعد جتة تونا برسته وسته أكا نني قراتي رجباد سلا أكا هاداتي سلا كسي متيتره آتی کسی ہوتے تو رہے شوری سین اکان گراتی خیسا جواب اکان گبه على برو اکان گبه گراتی رج جواب رت شوری گویا خن سین کو تلنے تو شور بود دار جے یادا انی امتا افرکنا کتابن گان کرے بودا kitaban kan erong karo kitaban kan atu tu wantu kona rafidi wanya rafidu male abang ya barnota mayam fado barnota amara jani jalos abang Gongkong barnoota khaanin falu barnoota san gaafa duraa gaafa isaanii ijoolleetti hanga isaan guddatan kana hunda warra abbootii lafaatii wajjiin rakkoo addaa keessa turan kafartu malee hin qaraatu waa jedhu maqaa jijjiirratti maqaa kanarraa maqaa biraa jijjiirratu malee barachuun dandeessu jechuun sammuu isaanii keessatti roorroon sammuu keessatti gabrummaadhaa waan isaanirra turteef jecha abbaan hin jaallatu gonkumaa amma kitaban ana mana kitaban abang ya kitab fede hunda nafita warga ne gabanya seddu kabari heddu kitaban fede hunda kitab sheekar katter kan ma bici sisansa ni bitan kitab kan hunda dubbisunis arab bagya sambon kabanis irrafon kan kana sakadar sarraftu aka syariah dadda goratan aka ganda kaisa deman angkarati ratinci kitaban syariah dubbisatin bulal kan buluhan kara syariah buluhatin dubbisariadan kala syariah buluhatin dubbisa wahim barresa bula sabala hadab bin dia beri darasan kitabana fidate barresa najat antiki abba ya gamachisun gawasan narka qiyas barechun gawa irenya qiyas wa hum dahu barechun gawa rakona ran tulalun gawa ada jauh na kaisa jara udara bifakana niga kabso heddu qaisatti kitaban dadda dubbiso qaisatti uganda barso kana qaisatti wani namuda de kitaban ko barnota mayya kitaban haraine amma bohon barnota mayya kaisaro barnota mayya wae heji ro haso gabamni uridu barti rairo haso uridu barti khan bifa ambayatin akata sine titu doktor nuwan akata tidalagan akata tirako doktor ne tiwal anane rahasa syariati hala wala ansa kaisat doktoron kan tikolan raha sawa khan ingilizi tinake hasawa kama khan kaisat katakat wae kama kaisatis rakko adda qadu honda jechota khan ingilizi khan tinake hasawa ni lenan baratonni barata jiran kun oromia kaisat afan oromotin baratu jiran afan ingilizi khanas barachun afan dunya tinjem to kana barachun dirkama katenati makatamno Kitab ketika kana baike kitaban ketika warad rada de morar pinne de mara kana de kitaban ketika tilan adu fa kitaban cal maje kamu bisu ya jumada kada rasam bokona goto kana kitaban bisu kaba kitaban kana kitab kan wani ni kina gor sahare ni no ofu gamana ne kana hamma barnota mayya tisamo kaisa no vale yo barnota mayya asmanin senaje abang ya dagenyan ahi saranaf sana bakal cuci karo isan demo ka baje murtese bakal cuci karo sije ga badde koran no jabdu boda magala kobbo arangi baha magala kobbo te madrasa ja sama karam ti majlis khitaba sama karam je choda ge gara madrasa kobbo de me madrasa kobbo ra madrasatul quran al karim jamti madrasa quran ati asmati sheikh alim gudda sheikh abdul nasir itu kitab bersisa asmati madrasa ni zirti la cuci kara ala kan korano jabdu wada ani barnota amayat selaccu jingkarong ka bajechun kitaban man buskanarra wani rage jiru decha fulduro ala ma khanaw jide mufis barnota amayat barachun ka bina kabang yetilalu so qofa meeting kitab marna nagalte khaye qobbo dake madrasa zen se madrasa na chiti se du upsa meti
Obbotti immoo hoggaa madrasaa sakkaan fedhu sanitti barnoota ammayyaatti sarkachuu danda'u. Hifzii quraanaatii jira. Markaza hifziitii jira bakka quraanatti haffazan. Asuma kitaabaa jira bakka itti qaraan. Kitaaba karaa quraana haffazaa madrasaa kutaa takka bokkana qareen tureetti. Booddee madrasaan tun quubsaa ta'uu dhabnaan barnoota ammayyaatiin gaa ta'uu dhabnaan kitaaba hangaasitti kitaabban akka musxalahaa ta'uu kitaabban akka tafsiiraa irra deebi'uu haa ta'uu kitaabban adda addaa bakka kanatti hin qaree sheekarratti jechuudha. Quraana asitti naffazee nama sadii moo kana ture qayeechirraa gara barnoota ammayyaa gaa bakka abbaan kiyyalleen qalbiin cabne madrasaa bakki barnoonni gaa hin jiru isa jee gaafadhee direedhaa deemee jechuudha. Direedhaanis taariika kophaa qabdi. Walumaa galatti direedhaatti barnoota kitaabban akka sunanaa Bukhaarii Musliim kanneen direedhaatti hin qaree. Direedhaatti gaa taarikni bal'aadha. Taarika bal'aa direedhaa hunda yoon gabbuuree fi mudannoolee bakka tana jirtu yoon gabbuuree fi kanaas hedduu dheeraa tahaa. Cirraadha barnoota kiyya hanga 12 ichi fudhadhee cirraa hanga yuunivarsiitii deematti imalee fayyaa kana fakkaata. Wow. Mee jalqaba yeroo direedawaa dhaquu murteessitee yeroo dheeytu eessa qubatte gaa direedawaa nama beektu namaa si geessee yookiin fi dheeytee yeroo dheeytu eessa deemte eessa qubatte jalqaba? Ani wallaahi gizeen bakkaan deemu hunda taarika addaan na mudata. Jireenya yaa keessatti takkaa nama jala deemee beeku. Bakkumaan qubaduu deemu hunda nama duratti hin argu. Karaa jiraan cabsaa deeme karaa jiraa jechuudha. Ana darasummaa keessa jiru maallaqni gahaan hin jirre namni si duubaas gargaaru hin jirre. Direedawaa kana yeroo dhaqu qobboonis akkasuma. Namni takka hin beeku akkamatti jirtu maan dhaqee. Direedawaa kana yeroo dhaqu masjidaan dhaqe masjida Bilaal Kajaa jira. Waliin barachuu deemus madrasaa Bilaali masjidaa fi madrasaan isa walumarra jira. Madrasaa tan odeeffadheetiin dhaqee madrasaa tana dhaqee madrasaa tanattiin baradayyeetiin murteessee dhaqee saniifuu masjiduma sanii dhaqee jechuudha. Masjida kana yeroo dhaqu ishaayiidha. Torma magriibaa kanaan dhaqee ishaayii salaannee ijaa tokko janaanii salaate. Nam takka hin beeku magaalaa masjida buluu namatti hin dhiisan. Yoo gabbee bakka takkatanii buluun beeku magaalaa kana keessa. Ijaa tokko biratti as jeetii miti mana janaan salaate boo anaras biraan bulaan jee. Nama hin beekne moo? Hin beeku wallahi. Takka argee hin beeku. Miti mana janaan salaatee narraan mana keessanii bulaa biraan bulaan ati nama hin fakkaataa mata qabdaa. Ansi biraan bulaan jee. Nan bultuu jee. Ani wallahi bakkaan dhaquun beeku akka fayyadana godhi si biraan bulaan jeena. Na biraan bultuu jee si jalaa na kun jeenanis bakkaan dhaquun beeku akkamiin ta'a. Waan na ajaa'ibirraa direedawaa yeroo dhaqu magaalaaleen Oromiyaa tun hundi manni si barandaa qabu. Yoo si roobellee barandaa addeessiti. Direedawaa manni si barandaallee qabu. Gizeen laalu gidaaruma ol dhaabbatu kana malee barandaallee qabu alli isaanii onis. Yoo maalas gabbaa sanuu barandaan jala bultu jiru gaa. Awaan fadhuuniin sun wajjin hin deemaan jeen. Salaata salaanne raawwanne sunnaa keenya salaanne zayti wajji deemu. Jaan kun wajji deemnaan rakkate. Isaan nagaraan isiniin du'a. Wajji deemnaan rakkate. Fuudhee isa nageesse dhibeeta mana imaamtichaa nageesse. Jaan mana kareeffatee ni qaba mana san nageessu sodaatee na fakkaata. Eegas booda gawaan hin bareensi jira. Gasan waan ta'e hin beeku. Ani bakka feete hundisuma biraan bulaan jeeni. Amma ol fuudhee mana imaamtichaa nageesse. Imaamtichi kun ijoollee baadiyyaa fi mana xiqqaa tokko qaba. Mana xiqqaa sanatti isaan walitti qabee fi mana guddaa galaa manneen gibbii qabanii. Mana xiqqaa kana immoo ijoollee baadiyyaa irraa dhufteetu isa bira jira. Ijoolluma tana bira ol seenanii wal beekan ijoollee tana wajjin inni ijoollee tana bira ol nanaqee xiqqoo isaanii wajjin taa'eetu mahaasee taphatee achuma isaan bira nadiisee na yalaabate. Mana kana hin beeku ijoollee tana hin beeku hattuma maaliin hin beekan ijoolluma tana bira nadiise akkamiin ta'a. Useetiin taa'ee hangaan taa'us niin taa'ee boodarra hiraanni dhufeef ijoollee kanaaf.
mana raya cok dan ini saya rufuf dapur harum dapur yang tak kajar tereda dapur der tu dulu mah gitu tak kajar gabetin dapur tanpa afur betul ya. oh misalnya kan ngaji kawadan nyata jadi dia yolen tu saya tu banyak ni ani saya tu misal rafne malif dufte ma dapur gitu ati esa demta nangavan ya. Garam ni किसी को उस पता नहीं तो किसी पता नहीं तो दाबो तो नब्बा पर बेटे तुम video खा है अम्मा गलगा उसे तो बका अम्मा समझ तीन दे बियो वो दिक्कत है या शना खाना खातो मैंने सानी बोले उसे तुम्हारे तीन बिया मस्जिद रखे तुम्हारे सलादे तीन बिया यूनिफॉर्म में खाना खाना मगाला रखे मुरड्डे तिको कोपाए मदरसा ती दफ्तर अस्मिता दे तिको कोपावा उसे तुम्हारा कर्मत तुरे वो दोस्तों जो मुझे तो को खाना भी को अर्के जासन दुकान का बनी दुकान बले सा गुरगुरा कोबन नवे का ऐसा रखते हैं मस्जिद का ऐसा किसी ने तो बहुत ऐसा रखते हैं कर दुकान गुरगुरा मैंने किसी दुकान सा जरे ने जिसे जरे नो अच्छी नहीं जा खाने पर गले चु दुकान वाला कैसा जुबलू ने गले वाह आती बस बोधा मदरसा नहीं गले समान दुकान हम चाह बरा बोलूं मदरसा एगल्लान जोले मदरसा के जोलबरो एगल्ले जोले कतियाती जिरतन बादिया राफानी तमन खरेफतनी जिराचु बरबादनी इसाने चिमन खरेफदे दुकान sana ras behe bifu makana ngadire dawatana wonni atanis wa hunda hu namni nama shakka ata kaya sibaso fille namni nama shakka ati jolen to kos uga gana maji wal barbara dofne na jolen to kos nu gargarani to chuma magala tana haisa aku matu tak senne bodar abbas titane ani tidak ada tu kubicung kabahu jecung semua haisa nomam magala majirenya godecung kabahu jecung kamu haisa nomam de acuma ni tifu nega insyaallah bodar dire barsiso tawaji sol baru biya jual baru muadara nur syamsi jamto negare muadara nur syamsi tan ratti muadara gudora biya gutu wali yamme gorsakanu dawa kanu wala no dadda deesu bashanana deesu sagantale guddo dalaga torre kopile ida deesu saganta abota tifi kopile dadda rat afiramne deesu yero sanu do nashida ne galindra ojo churana shidale dadda wala lole dadda bashanana diramale dadda jole dalesisu kopi aso sama deesu sagantale wana dadda timbarechu rati shora dadda tabachu kana anga otak dalam itu kana nita wow mashallah aas afiro tak wanda ka waningi na pide ture emoji boinsa please unerkina yo bika emoji san onne wahi wan bra emoji bra fayadama wanna narati erke ture wain ragude please emoji boinsa san enerkina da tole ega imalli hanga diredawa hanga high schooliti khana fakata hanga diredawa makhaysatille hanga ustaz yokin barsisa tate barsistu takatin dage barsisumma hankeo yo mitanga high school oso haga high school efa egalte tumurte mo high school moso juttu madrasa ti barsisu egalte mo ala khamini barsisumma hanke amma baratara oso juttu mo ala khamini Ternyata bersisuma berarti mesti, ani nama badiatis Quranas, obatnya fazed ve kitaban ada dari baratir kawan ini, soalnya anak-anak kitaban itu sekian yang karauf, wanita juru jualan Quran bersisu datang, jualan bayi oleh kabinet bersisa. Ani madrasa gizem faraha karo madrasa tan hafalati barada belash timit hafalati barada aisa ko ngadu rayachu bodara madrasan tajajirutan ani khanu fi khana salalani if masani tikuna kharadani isamale fakenya jo levisto dandaha abdurrahman ramfun jani madrasan maqam fatte an lenin kafale jo suman ditu madrasan farana wali istemale ini khafaletin barada kiro khafale barada kana wanin kafalu wanu chumbi da wara kanya gafa
Even noolii yoo ganda dhaqee deebuu fedhe nooliin dhaquun taniin deebuu yoo gabaadha malee hin deemu. Dandee jiraachuu fedha yeroo hedduu. Kanaaf ijoollee gandaa waliin qabee qaraaseetiin qarshan shanii irraa fudhadha gaasan qarshan shan irraa fudhatanii qarshan shan sunillee waan maalmoo gotiinsa gaafasanii qarshan shan kana irraa fudhadhee shaariyaa waan baatiidhaa kana sammaaf irra kaawala. Huccuu tiyya huccuu bitachuu fedhus saamuna bitachuu fedhus waan hin godhachuu fedhus ijoollee quraana qaraasisee qarshan shan kafalan qarshan shan naa kafalanii saniinii wayiin godhatu godhatu. Qarshan shan guyyatti qabalan moo Kanaan hin barsiisaa ture. Baatitti. baati qarshan? Haya. Baati qarshan kafalan isirraa shaariyaa waan baatiidhaa sanmarraa ofirraa kafallaa waan uffata keenya bitannuun even tiraanispoortii goota adda addaa yeroo deemu harmaan. Wanni barsiisu ture sanii ammoo barattoota nu gadi gargaaru kana kanarratti sa'a boqonnaa qabnu barattoota barsiisuu warra elementary high school jiran warra elementary barsiisuu kun barnoonni biraa hawaasa barsiifnoo jiraate sagantaa torbaanii qopheessinee qophiilee ulamaata keenyarraa sagantaa waraabbiidhaa adda addaa qindeessinee waraabuu sagantaa bashannanaa qopheessuu hawaasa keenya waan inni barsiisannee yaanuu irratti dalagudha. Wow. Galatoomii ustaaz amma